እንደው ምን ያገባቸዋል? እኔ ከሰይድ ሁለት አይደለም አራት ባረግዝ ምን ያገባቸዋል? ምን ያገባችሁ? ቆይ ግን እንዴ ምን ሆናችሁ ነው ግን? አርፋችሁ ሽሯችሁን አትበሉ እንዴ? ስለዚህ ምን አገባችሁ? የኔን ፎቶ ፖስት ማድረግ መቀባበል ምናምን ምን አገባችሁ? ማረግዙ በራሴ ሆድ ነው ወልደ በራሴ ማጸን ምን አገባችሁ? አታሳድጉልኝ። ሸሪያ ደግሞ ከፈቀደ እስከ 4 ሚስት ድረስ ካስተዳደረኝ ቢያገባኝ akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota koo bakkuma jirtan hundaatti nagaan koo isin bira haa qaqqabu. Ani nagaa koodha. Beezinarraa maaliif akkas dhufte yoo jettan deebii deebisuu barbaadeni. Deebiin koo maalidha? Intala Hasseet yookiin mucoon Hasseet jedhamtu sun maqaa kiyyaa balleessaa jirti. Ani balleessaa yookiin badiin qabu kana jedheen dubbadhu maalidhaafi biyya lafa kanarratti nama akka koo badii hojjate yookiin immoo tuyyuu waa balleessee jira jedhee hin yaadu. Namni tokko immoo tuyyuu dogoggora isarra namni hin baranne hin jiru. Dogoggora kiyya isa kaleessarra baradhee naamusa kiyya eegee hojii hojjechuu qabu immoo tuyyuu hojjechaa hin jira. Viidiyoo YouTube illee maan ta'in naamusa kiyya eegee aadaa fiduudhaa koo isa ganamatti deebi'ee dhugaa dubbachuudhaa fi akka kana dura na beektan sana akka hin taane isinumtuyyuu ragaa naaf baatu. Akkasumas immoo karaa imuudhaan illee WhatsAppidhaanis naa bilbiltanii warra natti himaa jirtan jirtu. Itti aansuudhaan immoo karuma teekstiidhaan illee viidiyoo maanani gadhiisu ilaaltanii jalumatti warra teekstii koomentii naaf barreessitan ni jirtu. Warra na jajjabeessitan, warra na bira dhaabbattan chaanaalii kiyya immoo ilaaltanii sabskiraayib gochaa jirtan, warra na jajjabeessaa jirtan baay'een keessan gorsa keessan fudhadheera. Baay'ee keessan irraa gorsa keessan fudhadheera. Kanaaf galatooma ulfaadhaa jechuun nan barbaada. Maaliifan yaada kana isiniif kaasuun barbaade? Maqaan kiyya maaliif badee maaliif akkas jette jedhee dubbachuuf miti kan inni irraa dhufe. Garuu karaa ergaa keessaatiin karaa imuudhaan fi WhatsAppidhaan warra natti himaa na gaggaafachaa jirtan immoo tuyyuu isin gaafii na gaafattan isa kanaaf anaaf yaaddanii beezii ati qaxaliidha ati humna qabdaa hin bareeddaa yookiin immoo tuyyuu heerumullee yoo qabaatte karaa seeraa fi naamusa qabuudhaan heerumtee gaa'elaa godhatte akkasitti ijaarrattee bultii ijaaruu hin dandeessaa. Maal ta'uudhaa fi nama sin madaallee wajjin isaayyuu nama jaartii lama qabu deemtetti heerumtee achi booddee mootuyyuu ani ulfaadhaa jettee hawaasa kana saba bal'aa saba si jaallatu saba si hordofu kana hundaaf maal ta'uudhaaf dubbachuun barbaachisee warra naan jechaa jirtaniidhaaf deebii isinii fidee qabadhe deebii qubsaa qabadhe isiniif kan dhufee jira. Maalidhaa fi akkuma kana dura beektan ani Saayidoo wajjin rileeshinii biraa hin qabnu. Jalqaba balleesseera akkuma isin jedhe safuu kiyya cabsee aadaa kiyya duudhaa kiyya cabsee waa hedduu gochaan ture. Aarillee ta'uu danda'a yookiin Saayidoo fi Sumayyaa araarsuudhaaf bifa piraankiidhaanis ta'e toora sanaatiin itti adeemnee Sumayyaa fi Saayidoo araarsuudhaaf waan akkana hojjechaa turreerra. Ani maqaan koo baqa jechuun goodwiiliin baay'ee murteessaadha. Addunyaa kanarraa maqaan keessan badurraa jechuun maallaqa qabaattan yoo dhabdan irra deebitanii hojjettanii waa argachuu dandeessu. Maqaan keessan takka badeennaan garuu deebi'uun baay'ee ulfaataadha waan ta'eef piraankii garaagaraa yookiin immoo viidiyoo garaagaraa hojjechaan ture kana dura ni beektu. Waan hawaasa kana barsiisu ta'uus dhiisuus danda'a. Irraa barattanis dhiistanis waan irraa barattan tokko jira jedhee ni yaada garuu. Maalidhaa fi aartiin kan barsiisu kan agarsiisu dhugaan lafa jiru yookiin immoo tuyyuu wanna addunyaa kanarra jiru nuti finneeti sin agarsiisna. Sooba jechuu koo miti. Isa balleessa isa kaleessa badii koo isa kaleessa irra hin jiru har'a garuu daandii anaan na fakkaatu anaaf malu qabadhee itti adeemaan jira waan ta'eef isin akkana hubattan nan barbaada. Kanaaf Saayidoo wajjin ani hariiroo kan biraa hin qabu hariiroo hojii qofaadha. Viidiyoo kana durallee kan hin hojjenne ani ulfaadha jedhee kan hin hojjenne ani ulfaa miti. Piraankii hojjechuudhaaf. Simraaniidhaanis na qoruuf akkas na gochaa jirti maqaa na balleessuudhaaf jechuun hiriyyaa firaa fakkaatee isinitti hiikuudhaaf hiriyyaa dhugaa firaa fakkaatee isinitti hiikuudhaaf maal gochuu qabdu? Akka yaada isaatti deemuufi qabdu. Miti jedhee yoo morme hin amantu waan ta'eef tole si hima ani akkasiidha jedhee asoosiseen biraa deemi malee yaada biraa fi waan biraa hin qabnu. Gatii kana ta'eefi ani dhugaa dubbachuudhaaf Saayidoon abbaa koodha. Hiriyyaa jechuun akka obboleessa hangafa tokkotti nan kabaja nan jaalladhaani.
carraa hojii ana qofaafis miti dargaggoota hedduudhaaf carraa hojii uumee nama hojjechiisu nama kabaja guddaa qabu abbaa biyyaa jechuun nan danda'a jechuun bara kanatti Oromoo ta'ee hojii yuutuubaallee maan ta'in yuutuubaroota hedduu kan oomishuu danda'e yookiin immoo ijoolleen Oromoo hojii yuutuubii akka hojjetan carraa hojii baay'ee kan uumedha. Dabalataan immoo warra harka qalleeyyii gargaaruudhaan ta'uu danda'a. Dargaggoota yookiin warra baratanii hojii dhabanidhaaf hojii uumee kennuudhaan ta'uu danda'a. Sayidoon baay'ee waa'ee isaa hin dubbatamneef hin himamneef garuu waan har'aa dubbachuu nan barbaada. Nama baay'ee poozitiiv tiinkarii ta'e nama baay'ee saba isaaf yaadu dargaggootaaf yaadu carraa hojii uumee namaaf kennuudha. Kanaaf anaaf illee carraa hojii barumsa baradheedhaan dhaabbata tokko keessa dhaabbata isaa keessa bakka hojjedhu jira. Hojii sanaan nan hojjedha, nan qarqaara, mindaa koo naa kaffala. Jireenya keenya akkasitti jiraanna jechuudha. Ji'aatti yookiin torbaanitti guyyaa walitti dhufnu jira, hojii keenya hojjenna. Kana achi hariiroo biraa hin qabnu. Ani hawaasa bal'aa saba bal'aa Oromoo kanaas ta'e warri hordoftoota keenya amantaa Musliimaas Kiristaanaas warra chaanaalii Saaba Baabaa irrattis Adaamaa Tiyuub irrattis na beektan hundaadhaaf dhaamsa koo isa dhumaa isinitti himuu nan barbaada. Jechuun wal kabaynee waliin haa jiraannu. Jechuun ani akkaraatti baay'ee galuu dhabaan jira. Magaalaa ani jiraadhu keessa magaalaa Adaamaa keessatti namni baay'een dhufee natti dubbachaa jira waan ta'eef dhugumaadhaa beezii maal taatee kana hojjetta? Maaliif safuu cabsiisa? Maaliif wanni kun wanni sirraan eeggamnedha? Ani lafa hojii dhaqee hojii kiyya hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf isin qofaa miti. Baay'izawee hordoftoonni koo baay'een keessan warra Dubaay, Beeruut, Kwaatar, Kuweet biyyoota Eurooppillee warra taasaniin hordofaa jirtan hunduma keessaniif iyyuu ergaan koo isa dhumaa, dhaamsi koo isa dhumaa, dhugaaf dhugaan jirtu, dhugaan Waaqayyoo beeku, dhugaan Rabbii tokkichi beeku nu gidduu uummata akka hin jirredha. Kanaaf hubattan nan barbaada. Itti aansuudhaan immoo viidiyoo kiyya hamma kana dhageeffattanii ilaaltaniyyuu warra sabskiraayib akkanaaf gootan sheer gochuudhaan immoo namoota hedduu bira akka ga'u akkana jajjabeessitan akkana bira dhaabbattan dhaamsa koo gamanumaan dabarsuun nan barbaada. Itti aansuudhaan ani viidiyoo sagadhiifame sanaaf ani fiidbaakii kennuudhaaf yookiin deebii kennuudhaaf an dhufe. Viidiyoon inni achitti waraabame dhugaadha. Viidiyoo guutuu sin agarsiisuu hin danda'a. Waraabeera garuu hin gadhiifne waan ta'eef lafa seensaa ogguun seenuu viidiyoo jechuudha. Ogguun seenuu kilinika sana lafa nani dhaqee guutummaa isaa sin agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Innaa viidiyoon sun immoo akkamitti waraabame yoo waraabame yoo jettanillee viidiyoo sana har'a galgala kana naaf ergite gaafa isheen naaf ergitu mootuyyuu maalidha? Nan ilaale gaafa ni ilaalu baay'ee dhumaan rifadhe. Maalidhaaf lafa nani dhaqee kilinika ilkaanii dentaal kilinik jedha dubbisuu dandeessu baay'isawee viidiyoo kiyyaa irratti ilaaluu dandeessu. Lafa nani noollee yookiin lafa nani dha'inee dha'iteetti oolteetti jettee nama wajjin walitti naquudhaaf walitti na buusuudhaaf yaada mataa ishee kana qindeessitee ana irratti hojjechaa jirti. Kuni garuu Rabbiin tokkichi waan arguuf isinillee akka kana naa hubattan hordoftoonni kiyyaa kanumaaf viidiyoo kana har'aa isiniif waraabuu barbaade. Lafan anitti olii guyyaa sana haluma uffannaa kusuma kana ani kilinika sana nan seenee ilkaan kiyya liqsifadhee isa bireesii immoo birati jedhan kana afaan koo yaallee baay'eellee beeku beektu miti dubbachuu hin danda'u. Ilkaan kiyya qoshee asiif achi hin deemee kaarollee qaba. Isa kanas sirreeffachuudhaaf sibiila kanaaf irratti ni dhee baay'isawee piizaa nyaachuu hin danda'u, bargarii nyaachuu hin danda'u, foonillee nyaachuu hin danda'u. Baay'ee rakkachaa jira. Firfirii fitfitii qofa nyaadha beektu miti. Innaa gaafa isin immoo gara biyyaa keessatti galtan immoo gatiin isaa baay'ee madaalama waan ta'eef biyya alatti garuu doolaara diinaaraa ta'e yeroo ta'e baastanii ilkaan keessan hin sirreeffatina. Gatii mallaquma muraasaadhaan ilkaan keessan biyya galtanii sirreeffachuu ni dandeessu. Ani kilinika ilkaan hin deemee malee ulfaa garaa qabdi. Ana maalan qabaa? Kunoo ilaala. Garaan koo waan mul'attu iyyuu miti. Argaa jirtu mini? Hordoftoota koo anoo garaan qabu dhugaa dubbachuudhaaf anoo ulfaa miti. Yooman heerume. Dhugaan piraankii isaarratti hojjedhee malee waan tokko iyyuu hin jiru. Akka isin na amantan immoo iyyuu lafan dhaqee hunda deebi'ee
viidiyoon isheen naa waraabde haala uffannaa koodhaan waa hunda'aan isheen fudhattee itti dudduba koo osoo isheen argine ani immoo tuyyuu deebi'ee uffannaa kiyyaallee osoo hin jijjiirin lafuma isheen waraabde gadhiifte sana dhaqeeni viidiyoo kana isin waraabee honoo isiniif gadhiisuudhaaf ta'a jechuudha. Ani ulfaa miti እኔ እርጉዝ አይደለሁም በቃ እርግዝናም የለኝም። ከሰይድም ጋር ደግሞ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። ሰይድ አንድ የስራ ባልደረባዬ ነው፣ የሚያሰራኝ ሰው ብቻ ነው። የልጆች አባት ነው። በጣም መልካም ሰው ነው። ያው በአማርኛም በኦሮምኛም የማወራላችሁ በሁለቱም ተከታይ ስላላችሁኝ ነው። በተወሰነ መልኩ እንድትረዱኝ ስለፈለኩ ነው። እኔ ከእንግዲህ ስለ ሰይድና ስለኔ ያለንን ግንኙነት ከዛሬ በኋላ መናገር አልፈልግም፣ ልነግራችሁም አልችልም። ለምን ሰው በስራ ይገናኛል። ሴትና ወንድ ተገናኘም አብሮ ዋለ ማለት እኮ ሌላ ግንኙነት ብቻ አይደለም። ለምን ጾታዊ ግንኙነት ብቻ አድርጋችሁ ታስባላችሁ እንዴ? ራቅ አድርጋችሁ ማሰብ አትችሉም እንዴ? ለዛውም ከሀገር ወጣችሁ። እኛስ ሀገር ውስጥ ያለነው አመለካከታችን ጠባብ፣ ከዘረኝነት ከጎጠኝነት ከምን አልወጣንም። ቢያንስ እናንተ እንኳን ሩቅ ያላችሁት አመለካከታችሁ አስተሳሰባችሁ ሰፋ ማለት አለበት። ወይኔ አላቅም እንጂ ቋንቋ ነግራችሁ ነበረ። ምን ነበር የሚባለው? ቆይ ጠይቄ እነግራችኋለሁ። ያው ብዙም እንደማላቅ ታውቃላችሁ፣ ግን ደግሞ ከጠባብነት አመለካከት ሰፋ ያለ ሀሳብ ይዞ መገኘት ጥሩ ነው። እኛ የተገናኘንበት መንገድ ስራና ስራ ብቻ ነው። ከእንግዲህ ወዲህም እሱ የሁለት ሚስት ባለቤት፣ የሁለት ልጆች አባት። እንዴ ቆይ እኔ ሶስተኛ ሚስት ልሁን ብዬ መንጋተተው ስታዩ እንኳን አይን አይቶ ልብ አይፈርድም እንዴ? በቃ እኔ ፍቱኝ፣ በሰላም ወጥቼ ልግባበት፣ ነፃነቴን ስጡኝ፣ ስራዬን ልስራበት። በቃ እኔ ሰንበዲ ሄድኩበት ቦታ እየሄደ እየተከታተለ ጥርስ ሐኪም ቤት ሲሄድ እንዴ አልትራሳውንድ እየተነሳች ነው፣ የልጅ እናት ነች፣ እርጉዝ ነች፣ ለዛውም የሁለት መንታ ልጅ ነች ምናምን እያላችሁ ስለኔ ማውራት በጣም ከባድ ነው። እና በዚህ ዘመን ደግሞ እውነት የሚናገርና ስለ እውነት የሚቆም ሰው ቦታ እንደማያገኝ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። መዋሸት ባይዘዌ ስንዋሽ ስንደባደብ ነው ብዙ ቪው የምናገኘው አይደል? ዩቲዩብ ላይ ቲክቶክ ላይ ሂዱ እስኪ፣ ውሸት የሚያወራ የሚዘብት የሚሳደብ ብዙ ቪው ያገኛል። እኔን እየሰደበች ከሆነ እሷ ዩቲዩበር የምትሆነው ትሁን፣ ለእሷ እንጀራ ከፍቼላታለሁ። በዚህ አጋጣሚ እኔን እየሰደበችም ቢሆን እሷ እንጀራውን ከበላችበት ችግር የለውም። ግን እኔ ደግሞ ትክክለኛ ቤተሰብ ስላለኝ እኔን የምትከታተሉኝ፣ የምትመክሩኝ፣ የምትገስጹኝ የምትረዱኝ ሰዎች ስላላችሁ ሪያሊቲውን መናገር ስላለብኝ ነው እንጂ ለሷ ባይዘው አንድ የስራ እድል ፈጥሬላታለሁ። ምን አይነት የስራ እድል? እኔን በመስደብ እሷ ገንዘብ ታገኛለች። ብዙዎቻችሁ የምትከተሉት የሚሳደብን ሰው ስለሆነ፣ ስለዚህ እሷን የሚመስል ሰዎች ደግሞ እሷን ይከተላታል። ስለዚህ ብዙ ተሳዳቢዎች እንደውም ፎሎ እያደረጋችኋት፣ በዛ ሰብስክራይብ እያደረጋችኋት እንጀራ መፍጠር ችለናልና ሐቁን ነግራችኋለሁ። ከእንግዲህ እንዳታስቸግሩኝ። ይሄው ውሎዬን ሁሉ ነገሬን ክሊኒክ ውስጥ ያለኝን ነገር ጥርሴ ላሳስር እንደሄድኩ ያለውን ነገር ሁሉ አሳያችኋለሁ። ከነቦዴ ገሩ አበደን ለፈነቁቲ አርክ እየቀበተን ነንጋፈቲና ማልቱ ሲንገሽ ያኔ እንዴ ቆይ እንደው ምን ያገባችኋል? እኔ ከሰይድ ሁለት አይደለም አራት ባረግዝ ምን ያገባችኋል? ምን ያገባችሁ? ቆይ ግን እንዴ ምን ሆናችሁ ነው ግን? አርፋችሁ ሹሯችሁን አትበሉ እንዴ? ስለኔ ምን አገባችሁ? የኔን ፎቶ ፖስት ማድረግ መቀባበል ምናምን ምን አገባችሁ? ማረግ በራሴ ሆድ ነው ወልደ በራሴ ማዘን ምን አገባችሁ? አታሳድጉልኝ። ሸሪያ ደግሞ ከፈቀደ እስከ 4 ሚስት ድረስ ካስተዳደረኝ ቢያገባኝስ? ኧረ እኔ አውቄ ነው ደግሞ እንደዚህ ስላቸው አመራራችሁ ዱጋጅርቱ ስኔት ሂሜራ እና ገለቶማ ኡልፋዳ ቪዲዮ ኪየ ኢላልተን ሞቶ ዩ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ጎቹ ሂን ኢራንፈቲና አማ ከኔ ካን አንሴኔ ወነናኔ ወጀዴ በየሁሉ ማዩ ሲናገርሲሷ ነፋና ቱራ ስንጅቹን በርባዳ አመዩ ለፐርሴፕሽኒ ማልጀዳማ ጅችቲ ጋን ኦሮሚፋትን ስቴ ያማሪፋ እምቤኩ ገሩ እስንም ቱ ኮሜንት ጀላና በሬሳ አፋና ረቢፋትን አከነቲም ተኒም በርባዳ ባይዘው ይገሩ እና አራላህ ከንት ሻጀል ኢዴሚራ እና ጩማን ስሙ አባ መና ማርገዴራ የሮ ዲዮት አባ መና ኪየ ወጂን ኢንዱፍና ሲኔት ሂማ ሲኒስ ቆጳ ቀይል ኪያለ ጉያን ሳሙርታ ኤትራ ዋንቴ ኤፊ ወረቃ ዋሚቻ ሲኒፈን ኤርጋ ሲንገሩ ነጀጀቤሱ ነብራ ዳበቹ አከነራም ፈኔ ሲንቹን ይመርባዳ
እና ወይኔ rifeensi kiyya mul'ate uffachuun qaba. Har'a Adaamaan baay'ee ho'itti beektu በጣም ትሞቃለችና ባይዘው ይገሩ በዚህ ሙቀት እኮ ሰው ራሱ አያስፈልግም። ብርድ ቢሆን ኦሶላቲ ቆራሰኤ namni ammatee faase ነው ኢሱስ ይንበርባችሳ ገሩ ባይ ሆኢቲ ዋንተ ኤፊ magaalaan Adaamaa hono ishee ta'u uffachuu sharbee akkanatti uffatanii deemuun yaa'u baay'ee way garuu bareedinaadhaas dubartoonni baay'ee jiraattota magaalaa Adaamaa galatooma jechuun hin barbaada. Hojii keenya ilaalanii haala oolmaa keenya ilaalanii uffannaa irratti deebi'aa jiru. Aadaa fi duudhaa keenya isa ganamaatti jechuun gadaan waa'ee dimokiraasii nama barsiisa. Oromoon waa hedduu hawaasa kana ada. Hawaasa kana qofa osoo hin ta'in addunyaa kanaaf gumaacha hedduu gumaacheedha. Sabni bal'aa sabni Oromoo jechuudha. Hayyoonni garaagaraa Oromoo keessa ba'aniiru. Beektonni garaagaraa, saayintistoonni garaagaraa saba bal'aa saba Oromoo keessa ba'aniiru. እና aadaa fi duudhaa keenya isa ganamaa mootuyyuu akkuma duraanii akkuma abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee nu barsiisan sanatti akkuma ittiin bulmaanni keenya gadaa ta'etti toora sanatti deebi'uu qabna. Ammallee itti hojjechaa jirra. Ijoolleen magaalaa Adaamaa baay'een keessanii bifa kanaatiin uffachuudhaaf waan deebi'aa jirtaniif toora qabachaa waan jirtaniif galatoomaa ulfaadhaa aadaa keenyaa fi duudhaa keenya isa ganamaatti yaadee biinu horaa bulaa nagaa naaf ta'aa isinin jaalladhaa. Bye bye.